Reefii gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu bilxiginnaa irratti fudhachuu itti fufuun godina kibba lixa shaggar keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti bulchiinsi moorichaa barsiisota barnoota gannaa baratanitti nyaata hanqisuun barame. Jaalaa Caaluu Roobaa dabalata qaba. Mooraan dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitiin hojii idilee isaa dagachuun baajeta qabu cufayyuu deeggarsa waraana impaayiratiif oolchuun barattoota agabsuu erga jalqabee bubbuleera. Haaluma kanaan bulchiinsa mooraa yuunivarsiitii Asoosaa barsiisota barnoota gannaa barataniif ayyaana bara haaraa 2015 akka dhaha impaayiratiitti qopheessuu fi hanqachuun barsiisonni komii kaasan. Akka arraatni biyyoolessa Oromiyaa barsiisota ganna yuunivarsiitichaa dubbisuun yaada isaanii hubatetti bulchiinsi mooraa yuunivarsiitichaa hojii barnootaa dhiisuun gara dirree siyaasaatti of jijjiiree waraana amma impaayiritti keessatti adeemsifamaa jiruuf baajeta isaa akka kennaa jiru dubbataniiru. Itti dabaluunis yuunivarsiitichi hanqina baajetaa isa mudateen dhiyeessii shaakala laabilaatoorii fi tajaajila barbaachisu nuuf godhamuu qabu nuuf gochuu hanqate jechuun komataniiru. Akka seera impaayiratiitti dirreen barnootaa siyaasa irraa walaba jedhamtus murni aangoo irra jiru garuu seeruma ofii tumate cabsuun mooraa barnootaa dirree siyaasaatti jijjiiree jiras jedhaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti hidhaan sabboontota Oromoo irratti xiyyeeffate jabaachuun himame. Jaalboora addunyaa waan qindeeffate qaba. Murni biltsiginnaa waraana barcuma siyaasa isaa tiksan Oromiyaa keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo Oromummaa yakkanii hidhuu ammeessanii jiru. Haala kanaanis godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti ilmaan Oromoo hedduu hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun buufata poolisii magaalattii keessatti hidhanii dararaa jiru. Namoota Oromummaa isaaniin yakkamanii hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne dargaggoo Dabalaa Kabbadaa yoo ta'u, dargaggoon kun hojii dhuunfaa isaa hojjechuu malee dhimma biraa keessaa hin qabu. Haa ta'u malee murni biltsiginnaa erga aangootti ol ba'ee as hojii dhuunfaa isaa irraa qabuun manneen hidhaa Awwaash Arbaa, Mattuu fi Daarimuutti hidhanii dararaa turuun ni yaadatama. Godina Lixaa Harargee Ona Gammachiisii fi Habroo keessatti dararaan waraana murna bilxiginnaatiin uummata Oromoo irratti ga'aa jiru hammaate. Jaalni Moonaafa isaa dabalata qaba. Torbee kana maqaa waraana kaaba impaaretti daangaa Tigraay fi Amaaraa irratti geggeeffamaa jiru yaada humna nama loltuu ta'uu fi maallaqa deeggaraa jechuun uummata Oromoo godina Lixaa Harargee dararaa jiru. Honoota dararaa waraana fi dabballoota murna biltsiginnaan argaa jiran keessaa Ona Gammachiis tokko yeroo taatu ana kana keessatti qonnaan bultoota araddaalee irraa maallaqni lukkuu fi sangaan funaanamuun akka galii taasisan gochaa jiru. Gochuma wal fakkaataa Ona Abroo keessattis raawwachaa kan jiran yoo ta'u, Ona Abroo keessatti araddaalee hundatti maallaqa dirqamaan akka kanfalan ajajuun qonnaan bultoota rakkoo roobni dhabamuun oomishni dhabamee fi qaala'insa jireenyaan rakkachaa jiran dararaa jiru. Ona Abroo keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu dhufaa jira jedhuun uummata araddaaleen waardiyyaa baatanii qabuu qabdu jechuun uummata waan isaan hin beekneen rakkisu. Kana malees onoota lameen keessa qeerroowwan Oromoo humnaan qabanii gara leenjii waraanummaaf fe'uun warreen didan qabaniidhaa fi biyya ari'aa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa godina Lixaa Harargee gabaasaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti waraanni mootummaa sirna PP hidhaa fi saamicha ammeessani. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Murni maqaa mootummaan gurmaa'uun uummata Oromoo saamuun qe'ee Oromootaa balleessee hiyyummaatti galchee ilaaluun hawwii isaa ta'e duula ilmaan Oromoo balleessuu irratti bobba'e torbaanota kanas itti fufee jira. Haala kanaan fulbaana 11 bara 2022 ganama toora sa'a 5tti godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel ganda malkaa eebbichaatti uummata harka qullaatti dhukaasa bananii uummanni dheessee bosonatti kan gale yoo ta'u, kan manatti argan reebichaan caccabsanii gariin ammoo saamanii kaan ammoo qabanii iddoo hin beekamnetti geessanii jiru. Akka arraatni biyyoolessa Oromiyaa jiraataa ganda malkaa eebbichaa tokko dubbisetti obbo Mahammad Saan kan jedhamu jalaa sangaa 4 keemiti kan waraana bilisummaa Oromooti jechuun qabeenya dhuunfaa isaa saamanii deeman. Namoota isin woboo waliin hidhata qabdu jechuun qabanii deeman ammoo Ifaa Kumarraa, Amaanuu Duulaa, Gubbannaa Tolaa, Obbo Sukkeessaa kanneen jedhaman hojii isaanii irraa qabuun Oromummaa isaaniin yakkanii iddoo hin beekamnetti fuudhanii deemanii jiru.
Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaarra oduun keenya idilee galgala kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Qophiilee keenyaaf waliin akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo fulbaana 12/2022 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Injifannoowwan diina naasisan waliin ani Aqaafan Fayyiraati. Irree fi gaachanni sabaa woboon tarkaanfii laalessa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessuun giddugaleessa Oromiyaa godina Kibba Lixa Shaggar ona Qarsaa Maallimmaa keessatti reeffaa fi madoon adda beera. Dheengadda fulbaana 10/2022 ona Qarsaa Maallimmaa ganda Warabboo jedhamtu keessatti humna ergamtuu PP konkolaataa lamaan deemaa turte waaree booda toora saayitii 9 akka lakkoobsa impaayirattiitti aleellaa irratti raawwateen battalatti 12 irraa ajjeesuun 10 madeesseera. Tarkaanfii kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo qawwee AK-4 dugda diinaa irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Fulbaana 9/2022 godina Gujii Lixaa aanaa Suurroo barguddaa iddoo addaa Incinnii bakka jedhamutti haxxee hidhuun saroota garaa isheef deemtu kan farra riphee lolaa ofiin jettu gootichi abbaa haqaa akka waraabessaatti uummata keessa ari'uudhaan aanaa Suurrootti galchee jira. Jajjabeen woboo zoonii giddugalaa fulbaana 12/2022 barii suubiin aanaa Gindabaratii fi Abunaa Gindabaratitti ergamtoota PP marrachiisaa jiru. Aanaa Abunaa Gindabarat gandoota ollaa magaalaa aanaa kan taate ganda Somboo Wallisoo fi Konootti lolli adeemaa jira. Aanaa Abunaa Gindabarat gandoota akka Harbuu Gubbaa, Gammadaa magaalaa Culluttee, Dirree Faajjii fi Gurraa Jarjaraatti ergamtoonni PP akka dansaatti adabamaa jirti. Lolli haga ammaa deemaa waan jiruuf injifannoo jiru hordofnee isin biraan geenya. Dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa walabaa ni ijaarra. Horaa bulaa deebanaa.